hawaasa hoogganuu tokkotti namni obboleessa fi fayyaduu danda'e haa fayyaduu ija hadiisa kanatti khayru nnaasi anfa'uhum linnaas nama keeysa namni irra caalu ummata warra nabi muhammaditti amane sallallahu alaihi wasallam kana keeysa namni caalaan nama bu'aa buusuu ja namaaf bu'aa buusu gizee hunda wanni sababa bareedaa itti argannu waan nurraa gama namaa achi deemu waan gama abbaa qofa deemuumi waan sirraa gama ummataa deemuu irra shari'aan faarsiti irra nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hedduu dhaadheeysan khayru nnaasi anfa'uhum linnaas nama bu'aa namaa buutu faayidaan kuni faayidaa duniyaa ta'uu danda'a faayidaa akhiraa ta'uu danda'a waanuma halaal ta'e tokko waan rabbiin shari'aan karaa nuu gooteen obboleessa keenya fayyadurra wanni jabaadhaan jiru la'an amshiya ma'a akhi almuslim akkas jedhan nama muslimaa tokko wajji deemee haajaa isaa dhimma isaa baasee namtichi sanii dhimma saasan haajaa saasan isaa baasutu gama kiyyatti jaalatama masgiida kiyya kana keessa baatii takka itikaafa taa'urra jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam masgiida qaxarii mi beeke masgiida madiinaati masgiida kiyya kana keessa baatii takka itikaafa taa'urra nama tokko wajji deemee haajaa isaa furee godhuutu nabiratti irra jaalatamaa jedhan namni hawaasa fayyaddan galatooma namni nama wal dhabe araarsitan namni rakkoo ummataatiif dhaabbattan nama wal fuudhuu fedhanii haagootan nama walitti mufate walitti tolchitan nama rakkate akka gargaaramu taasiftan akkasii beeka hujiin kun hujii laafaame rabbi biratti jechuuf iyya hujiin nabi sallallahu alaihi wasallam itikaafa baatii takka masgida kiyya taa'urra kanaatu naa caala maaliif jedhan itikaafni waan lubbuu isaanii qofa laalchisu yoo quraana qaraate amma sawaabni quraana garam deema gara kheet deema gara khuriite yoo harooteetitti deema yoo itikaafa teesseo sawaabni isaa gama kheet deema bu'alleen gama kheet dhufa yoo immoo nama tokko rakkoo isaa irraa furte yoo bu'aan gama namtichaa deeme ati immoo sawaaba argatte shari'aan waan akkanaa kanarratti nama kakaafti kanuma cimsitilleedha akka namni waan kana hojjetullee deeggarsa namaa kennitee nama kakaafti namni hawaasa tajaajilu wama rabbi isaa laaffise tajaajila hawaasaa kennu akka gaaritti gammaduu qaba waan kanaan duuba أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب مسلم أما فضائل الأعمال فكاتام يقول هذا أكسي به نمني قرين قلبي دري أكسي لالوم بلا به أكسي مي به والله فامي به أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب مسلم أو تدفع عنه جوعا أقرتني irracaalan hujiidha rabbi biratti hujiin jaalatamtu gammachuu ati qalbii nama muslimaa tokko irratti seensiftu nama san gammachiiftu santu rabbi biratti takkaa'u beelatti jirtu irraa baasu yoo yaada tokko keessa jiru irraa furu irracaalan hujiidha rabbi biratti hujii kanaa jaamatu hujiin amma nuti hojjannu hawaasa jidduutti gizee garii ijagatiitiin laaluu yoo dhabne malee hujii cimaadha hujii ulfaataadha khayru nnaasi anfa'uhum linnaas nama ilmii nama barsiisu nama hawaasa gorsu nama toltutti ajaju nama hamturraa dhoorku nama hawaasa tokko godhu nama hawaasa jidduutti nagaya uumee hawaasni tasgabbiin akka jiraatu taasisu irra namni hadiisa kanaan malu hin jiru isin gahee tana keessa jirtanii yoo namni gaa isin salaachiftan yoo gaambeynu sani miskiina ani gizee gariidha dhimaa beeytee namni
nama afaan isaan beeyne waan nama isan beeyne oggo salaachisu takka salaachifnee beeyne hangam takka namni suni bakka sanitti bu'aa buusaa tana isinumaaf hin dhiisaadha. San isinumaaf hin dhiisaa tokko hagasii achi tokkollee barbaadu san isinumaa itti ilaallata. Jaldeessi akka jaan ooyiruu boqqolloo waa saamaame jaldeessi kun. Jaldeessi kun saamuuf dhufee isaanumaa ooyiruu jala gahee boqqolloo ijaan arge. Tokko humni ija bu'e. Aboo humni ija bu'e hubee ijaan fuudhee ije saahiba isaatiin. Saahibni isaa ijuma fuudhee harkarra kaa'ee aboo yeroon jarjara ati keessa laalladhuu jee. Amma nuti dhugaadha namni bakki itti bu'aa itti buusu bakkuma hawaasa isaatti bu'aarra buusa namni duuba. Lakki isin galchuun deemani. Dhaabba sheekha dubbii kana godhina. Namni haqiiqatti bakki itti bu'aa itti buusu akka gaariitti yooma hawaasa isaa keessa ta'etu. Har'a isin wanni rabbi isin sattareen jaaliyaan tun hawaasni jiraatuun bakka bu'aa itti buuftan isinii ta'e jechuudha. Bakka itti tajaajila uummataa kennitan uummata itti mataa olii qabdan uummanni akka jiruma isaatu akhiraa qofaa mi beekaa jirumaa akka namni itti sirreeffatu namni biyya tana keessa jiru Sheekh Ahmad Sharaf janii sheekni keenya tokko jira darakku janii galamsoo bira namni ichi qaree ammas jiraachuu dhabullee mala darasaan qalbii darree jee horii ganda qaariyaa kana ka ofii seetii jentu. Darasaan darreen horuma ganda qaariyaa isaa kana ka ofii seetii jee. Sheekni sun ajaa'iba qaba. Ammallee numa jira rabbi biriyaa dheeressu. Darasaa darreellee ta'uu nu barbaachisu. Qabrii fi biyya fi hin hanqatan jennu. Qabrii fi biyyan hanqatu namni. Hawaasni nuti har'a wanti nuti har'a godhuu dandeenyu yoo jiraate hawaasa qabnu kana irratti dalaguudha. Hawaasa wajji as jirru kana. Amma rabbiin hawaasa biyya jiru gaheen biyyaa maalii sanitti dhufna. Har'a immoo amma bakka jirrutti masgiiduma tokkicha qabannee salaachifnu san qofatti yeroon surree yeroo sanii kabajuu fi hujii san cimsuun waan nama dirqisiisu jira annuman beekan maraataame suni bakka takka nizaama eeguun tartiiba si eeguun waan amanaa nama kenname tokko bareechanii hojjetuun kun dirqama amantiiti. Carraa argattanitti immoo wal gargaartanii akkuma amma har'a isin arge kanatti hawaasa keessan kana diinii fi diinagdee waan jaan nuti amma akkasii jirraa beeka. Akka namni dur itti sheekotiin akhiruma qofa nama qaraasifti juusanii mi beeka nuti amma akkatti jirru. Diinii fi diinagdee waan jaan. Meesni galee kana barnoonni amma ka gaariin nuti kenninu. Baankii faa dhaabuu deemna baankii faa dhaabna amma sii galee amma akkasii beeka. Diinii fi diinagdee oollummaa fi hawaasummaa maatii fi warra bultii aangoota walumaa sharra nama hunda wajji beeka. Akkasin jaanan gidee takka takka hoggaa nama aangoo qabu waliin dhufne boon nuti wanni isin nurraa addaanii kursii qofa isinii dhiifne kursuma qofa isinii dhiifne malee hujii biroo waliin qabna. Hawaasummaa jiruu fi jireenya oollummaa akkanuma kanaame waliin qabna. Garaagarummaa yoo jiraate isin ramadamtanii namoota fudhatan nuti immoo fi sabiilillah. Garaagarummaan jiru yoo kanuma ta'e malee hujii hawaasaa waliin qabna. Hadaraa community tana qaceellotti wal gargaaraa waan duniyaa fi akhiratti illee isaan fayyadu irratti akka hojjetan taasisuun dirqama duuba. Keessaa'u ilmaan duuba. Ilmi tokko asitti amma isin irraa quraana barsiiftanii irratti cichitanii quraana haffaziistan kuni guyyaa tokko mucaan kun bakka inni jiru rabbumaa beeka duuba. Akkasii beeka. Zabanni amma bakka jiran beekan malee bakka jiraatan illee beekanii beeka. Bakka jiraattu hin beektu bakka jirtu beekte malee bakka jiraattu illee beektu bakka itti duutu illee beektu. Zabanni zamana deemsaa ta'e mucaan irraa asitti itti lafaatan kun biyya takkatti boru imaama ta'a yoo barsiisaa ta'a yoo afaan araballee nu barate akkuma biyyatti illee nu fayyada dipiloomaasii biyya arabaa wajji qabna unoo jarri keenya kan wajji ta'u kana ilmoon asitti arra barsiifnu akka hawaasatti illee akka biyyatti illee faayidaa nu qabadu. Laanuu afaan arabaa beeka afaan oromoo beeka afaan biyya isaa tajaajila. Muhammad al-Aruusiin afaan arabaa malee beekni biyya isaa tajaajilee bara akkasii
tajaajila guddaa buusa keessaa waa'een Abbaayee yoo dubbatamte isaa fi Jamaal Bashiirii fi tuuti takka maqaan siinii dhufaa beeka. Tuuti sun ijoolleen sun hundi ijoollota biyya Arabaa wajjin walitti hidhaa qabu takka asitti qara'ee takka afaan baree takka asii guddate. Kanaafuu adaraa ijoolleen akka hadiyyoon taane uummata kana gargaaraa ijoollee irratti dalagaa duuba. Ani nama biyya hedduu keessa deddeemu ni beeytanii namoota biyya adda addaatii dhufes bakka inni jirutti carraa wajjin wal arguun mudadhee ijoolleen ammoo biyya Arabarraa biyya Faranjii dhayitees argee jira. Ijoollee Itoophiyaa dhuftee fi biyya biroorraa dhuftellee waliin madaalee jira. Tamtu irra mataa jabaataa tamtu irra hammaatellee ilaalee jira. Adaraa ilmaan irra dalagaa duuba. Adaraa waan isinii dhaamu ilmaan irra dalagaa duuba. Hawaasa keenya ka biyya dhihaa goree fi ka biyya bahaa goree yoo walitti madaal wal dorgomsiifne hawaasa hedduu qabnaa beeki hijiraan ture eeganu eegale godaansi turtee beeki. Cinaan tokko warra biyya Arabaa kana goree biyya Arabaa keessa akkuma amma isin jirtan kanatti biyyoota kana keessa jiraatu. Kun ammoo biyya dhihaa deeme biyya Faranjii yaa'e namni du. Tuuta lamaan tana carraa tuuta lamaan tana qunnamullee argadhee beeki. Walitti ilaale tuuta tana du. Tuutti sun rakkoo ofii beeytee waan isaan mudate beeytee haalli keessa jiranii fi biyyi jiranii fi bi'aan hawaasni isaan keessa jiru ka isaan hin gargaarre akka diiniitti ka isaan hin gargaarre ta'uu beekanii mudhii isaanii jabeeysanii diin irratti haga danda'ame tokko hojjetanii markaza wayii uumanii ilmaanis qaraasisanii irratti goggogan rabbi isaan haa milkeessu duuba. Laanoo dhugaa ofii beekanii qurxii yooni mudhiitii jabeeyse malee milkaa'u jechuu beekee laffa'e. إن شاء الله ربنا جاء إسان باسو خجيل ربي برتدوه لأنه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أبدا ربين هجينا ما نبلغ أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بايل ما سيني ربين هجينا ما لفئ أبدا أن نبلغ سجى سنة ربي تنمي لفئ نرقتا سنة ربي تنمي لفئ نرقت هذه سنة الله وان فيتي تيادي خوني ما منتي وجلي ولنكبتوا به amantii wajjilee waliin qabatu kun sunnatullaahi sunnuma rabbi biraa dabre namni waan ifaaje waan itti laffa'e argatu ni argata waan itti laffa'atis hin dhoorgu rabbi waan itti laffa'in ammoo nasiiba carraadha sun kanaafuu jaaliyaa tan akka gaarii irra dalagaa carraan amma isin qabdan biyyi tana hogga jirtan wal gargaaraa jaaliyaa tan irratti wajji hojjedhaatu namni kuni hatta yoo barnoota illee akkatti ijoollee barsiisu dhabe quraana akkatti qaraa'isu hin argatu isintu keessa beekaa hin argatanii quraana akkatti qaraa'isu kan ijoollee waan birullee yoo dhabe namni akka biyya Suudii fatti qaraatuma tanaa ijoolleen hanguma tokko qaraati malee sanii ol baratullee hin dandeessu waan jedhamu dhagayaa ture achi asillee yoo akkasuma taate ammoo quraanni daangaa ni qaba. Kuni akka gaariitti hawaasa kana dammaisaa kanarratti dalaguun akka imaammanitti akka nama hawaasa hoogganutti dirqamaa kanuma isiniin juu barbaada qabiyyaa yoo ta'e yoo darasaan darreen horii ganda qaariyaa kana ofiiseetii jeeshaa masharaf reebu seemee beeka nama lamaa jira saahibban kiyya tokko Muhammad janiini tokko Sheessiraa janiini jarri kun hundi makka taa'aa turanii booda tokko biyya Faranjii deeme tokko Finfinnuma jira guyyaa tokko Sheessiraa kuni fooqima warra makkaa tana laalee awwaasila fooqummaan tun teenya taatee je Muhammad kuni nama waa wanni godhurraayi yaa Sheessiraa yaa wayda aqlii qabdan sisee eda aqliin qabdu yaa Sheessiraa je aqlii qabdan sisee eda aqliin qabdu jetu fooqin tuni silaati jataatee jettu ani bar dur nama aqlii qabu sisee je darasaa darreen nibraa bareedaa doohaadhaa kana ka ufii seewun ni mala duuba akkasii beeke ani waa isinii hima duuba magaalaa bareedduu tana saafiin tuni akkuma ufta ufii seewun ni malaan jee namni tokko magaalaan tun teenyaa miti keessa teenye malee isin guyyaa tokko anaa jiru ta'us anaan jirre ta'us biyya san dhufu teessan akkatti akka waan akka yaalii arguu na fakkaatu kanaafuu
بيسني وللين حريرولي أبينا هدرادو حريرولي أبينا حاجة دهمتي وفيلي بيسان كهتي وفيلي قرتي واقول بكا وياتو كيو لكن بكا وفيتا كتتي قران أنا جايان جرتان أرجين جرا قلبي سنقول تجري أما دبيا دبيرة تاولي قالوا مالي أكا خدت أرجين جرا بيجلين دقتنا وفي اللين دقتنا أكتي فلتن اسم تبيخا وفلا جرا ديني نمو مال بيجاقول أودن دينيا خلاص في كتب أكيرة يفنمو مال قول أودن دينيا أكا ديني تنو بيتينيا مال قول أودن دينيا نلالتن اسم وان هكاوني تكاتو كلياتو وان قول أودن ديسان حواس سنيف حواسuma namu me gandatti isin galchabo gaaf tokko sagantaa wayii takka baase akkanumatti taa'e namni kuni bakka itti dhalate ni qabamoo hin qabu hin qabdanii kan dhalate bakka itti gaafa duraa afaan salaataa jedhanii attayyaata itti qaraane waan jilba go qabatan akkana jaa hoggaa jilbarraa ol jettan akkana jaa hogga sujuuddan akkana jaa jedhanii aliifi fi aana ownaa fi kana bakka itti qaraatan hin qabdanii isin biiteessani khalawaa takka yoo masgiya tokko yoo khalawaa bazaaraa takka yoo hin jiru bakki itti qaraatan zaawiyaan ni jiraame mee sagantaa san isinii fida zaawiyaan isin gaafa san quraana itti qaraatan sun amma ganda keessan jirti moo hin jirtu Allahu a'lam gariin ni jirti anaa isinii deebisa kana isin beekuu dhabullee mala gariin siinii jirti irra hedduun hin jirtu immoo وان بروتي من خلوما تكتي سن تيتو مسن غند خيسني وجه والتاتني خلوات كيسن نودي بسوني دندي سن غند بروتين جارين تيتا تتكرا دي سن مي مشروع خنا رد لغا ان شاء الله خلوما سن تيسن يو بكدي بت خلوات تيات تتكرا دي سن فلله لا فادا غند خنيو سوني يو فدي بادي يا نوتوندي بادي يمرا ولفنا فكادا نمن ما مغلا دلتي اسكيزا eenyu fa'aa jira yoo jedhan yoo isaan taate malee gaa jiraatuu dhabuutu mala ni beeytan ganda sanii ganda keenya barzaafii qabaa mana yoo fedhe dhoqqee maragaa wanni ati bittu mismaaraa fi qorqoorroo fi harka najjaaraa qofa kaan jarri ufiif dalagata najjaara illee ufiif qaba akkasii beek najjaara ufiif qaba gandi wanni ati gootu yoo jiraate qorqoorroo fi mismaaraa bittatu niyyaatan ni gootan moo gootan ganda birootiin godhin heetumatti kalawumatee san deebisuu bakkatti naggaadii akkas godhee gaaf tokko kalawaa bakka deebifne anillee inta dur itti qaree bakka deebise amma waan kana isinii immoo waan guddoo jechuudhaame ummataan deebisaa eegan jedhu ofiis deebisuu qaba eegaa nama qofatti himanii yoo anis itti kalawaatti qaree qaba zaawiyaa san ani deebise tiyya isin teessanii deebiftan moo deebiftan خانا وني سينما قولوا دنديسا خانا أكل ما دبا بيجراج إثني يوان تكوتا كأرجدان هذا بعد هو تكشوا وربنا ما خلنا إرجاني بيجرا أجابون كاريم تقولياتو كبيسان لقوفتا نمني مال نوجوت نما جنمنا كنا بعرب لقى بحرج إيه خنا نمني أكتلالوني بيتني مي أنا تو خي كتلو اسم بيه خي سمالي ومني خي اسم بيه هو بيه توينا خنا بخيلة gandi baluutu naguma qaba keenya tokko bakiila uma jammalee bar waa dhabdeetti namis beeku hin jiru maallaqa irra ciiftee kaan makaddaa godhattee kaan firaasha godhattee ummata san agabsite jechuutti si beekanii beeku ni beekta akka akkasee akkasii beek anaas siima isaan kalawuma takkitti san illee taatu areera firraatti qaba zaawiyaa bakka nuu deebisaa isin waan godhuu dandeessan inshaallah tabiyyaa tanaa hadiisa tokko jira amma kanaafi isinilleedhaaf دواء أبي موسى الأشعري في معاذ بن جبل نبي صلى الله عليه وسلم دعوة لف بيمن التيرغندو نبيتنا حديث نقول أما إسنيرت حديث كرا وجه جنبر أكا إنتلتي هذا أمة أكا تداين سبرسيسو وجه تجان إنتلتي هذا إنتلواتي كودو براتي بر ما أمة أكا تداين سبرسيسو وجه تجار أما دبيكو سلا نمني أكا تداين برسوك أبو إنجو هذا برتي مليون مدرن دينيو برتو إني روم لله بيك أنا أما كسبا بيك أقول لك كذي جو نيم بيك هذا دلنا ما بيك بيك نمو ما تكو خا dan intelijensi sana fakada
هاتوا حديث خنا اسنون دني بيتن أبي موسى الأشعري في معاذ بن جبل نبي عليه الصلاة والسلام دعوة اللي دف بلشين سل اللي دف وهندا في بيك صحابان أمة أجايبات بيجسن إسانتو بلشة إسانتو قادي إسانتو إمامة إسانتو داعي توك جمازون تو تكسيتي بيك أشي إرغان مال دامنيف جرسن ما بكتنا كجلو تلالا دو بشرا ولا تنفرا يسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا جانين أنا ما دي سخنا أقول يود أولني في الأوت اللي هما سنرتين كروبي أسمرت الأبو ديما برنون كورسي لينجي نمني باتي جاه في باتي سدينا ولينجيسو نبي عليه الصلاة والسلام جت مسادين كان خيتي جرى خناسين كي يقولندو نما جمعتشيسا نما إن بقتشيسنا جاتو كوني قا توفتا خنا لا النبي عليه الصلاة والسلام كنا قولا عن جنيني بشرا ولا تنفرا جا أكدت دليدو سيتو بيغادو سيتو خرورا خيخات هجيز خرار عبتيدو أكسي بيك بلا بيك أكامي يوغود إن نما جمعتشيسا أكامي يوغود إن دين نما جالتشيسا أكامي يوغود إن داد إيسا وان كنا وانا أكامي يوغود إن غتيت تقودا خرورا سماف ديسي دا إيساني في ديسي بيك بشرا ولا تنفرا يسرا ولا تعسرا مي يسران كون شريعة ديني واللي تخلنا مال لا في سنين مال جبيسن مي يسرا جانين صلاتنا جانيني زكاة بازنا جنب مال يسران كون مي يسران كون مال يسرا ولا تعسرا جيشون كون أكون مال إلمي نما اتهاسو أكين سنمي نما دبسو أكين نمني إرقاء اتجيسو بفهدو قبدي بيه إرجان تكتو متى أكيد تجيس ولا بمو توحيد برسيمنا يوجن فيك إيه برسيمنا حديثه وان تكو غرسنا يوجن نمني سديا ما يونو غرسه واني مو تكتو ما إرجان تكتو ما أكاتن اتهمان أكاتا اتبرسي سنتو ولا بد جارسو كودري دروا كيسا خنا جزء الدويمي جارسي ورا من قدو دوري ورا حواسني خينيا زيارو سني حواسني زيارة جارسة بيكما جارسة قافا إلى سلاسي راقاسي درقس خيسة دبري قم ناس لفيدو جارسة بيا بيشاتانا مقاي منفيدو ربنا ها إيقو وكان هاركان باني مقان كون ربنا هاتي إسو يتوني دعائي في كل لأنه مالف إنما سنين لقل بيجاب سنفيدو دوبا إني زيارة بيا توكو مجان إسا توكو كافا فينفيني مسجد الأنوار تي ونت رب شانتي كان تقار كمني ياد التنمي نمني بيجرتن نمون لين دوامي مسجد الأنوار خير مجال شيء تكسنيتو دراساتي يا مجال أشيت دوامي تكو دوامي مجال سال مجال خنا كافا توف منا ساريني يارسي أكنباتي نولالالي إساد وفتنين بوليس سفر جانين كنت خيني سني بوليس مريت جانين دلوا قبلي تنجزن كندل أن أما تعاطر سني بوليس سفر كنا دفني جنة كندا خنا مو أدوني إني راكبو أدو بريد دومي دارا صوتو كو خراسني دفه سلوان نجرو جان قرآن نما دوين كرينا جان يو في الأنيس واحد دو وني جارستي ماني ركتيجرا جارس نور ركتيجر كان نولالالي كأما ورغم فكان عن اللين درسا براري نما كيلو شنتمي ويتي يو جان أتشبو خمتو شيخات إبدي عبد الرزاق تقول جرا نما بيجارسيتي يكو أريدا كم عبد الرزاق هني إسا خنا شيخة هو شكي إسا خنا لالي اتحاس وجارسي مجان سارا كتي خوك أسمتها سيكو جرا أكا جارسي بيخريس أرغي نبتي موري زدادو بوليس مريض كنا سلا نمان جالت دا مجان كي جلين أكتي ناكا جيلي جي مجان خنا باني مجان كي يخون لين أغندساني ناكا جيلي أما وان تكا تكا دغيتيني ومساني جيچا قلبي نجابتي يجيكا وانا أما كسالوان ننجرو مارو ننجرو جاني نمني تجيسي خنا دو أما قادو بينو قوار راكبتين شيخة جيني غاندي بوليس مريض جري بوليس مريض خاميتين جيتن سون يوتي ساني وجي جرا عنجي جرساني وجي جرسانو شيني أنا بيه نوتي جرسا وجي جرا وقم ربي تيوان أما كيسين جيتني خنا أفان جرساني تين دغينجي واني جرسون برسيسو
salaata akkaataa wudu'a akkaataa uummanni kun waan akkanaa nama barsiisa malee waan amma isin jettan kana jara san afaan ittiin dhageenye jeen haqiiqatti reen salawaan hin jiru jeessa jira ganda san hin jiru bar haqiiqumatti hin jirre beek hin dhageenye jeen xiqqoo ni gammadee inshallah wallahi ganda san ni ziyaara dhaqee jedhu dhagee ilma kiyya jedhu amma ana baana beek ana maarrii tanaan ibiddaniin fedhaa jedhu akkana qabatee jaarsa harrii tanaan nama ibidda jahannamniin fedhaa innaan bismillah hin feetu sheekha beey magan jenneen akkanuma hojii yoo karaa malee naddeeman ibidda sannaa waliin dubbii jabaa beek namni kabajaa qaba namni ulfina qaba namni nama bineensaami bineensinuu adurree yoo gidaara kana galchite sitti as deebitii beek adurreen wallahi khiik jennaan si dhumatte beek akkasii beek mee booma feetee rakkisi ati bakka takka rakkisi wanni sun difaa goote sitti as deemte namaami namni karaamaa qaba ulfina qaba ergaa nama kanatti geessuuf karaamaa namticha sanii cabsuun dirqamaa be akkana kokalaa be ulfina namtichaa cabsitee maal karaasiftaa waan karaasiftuun jiru bar nabi sallallahu alaihi wasallam jaarsi uqbaan sun hoggaa itti haasoo takkaa nama akka keetiin garre nama faana hammaatu nama shanyii sarratti summii ta'e shanyii ufii miidhe nama adda baas shanyii ufii miidhe si malee takkana garre jeen taa'ii dhaggeeffataa nabi fixattee abbaa waliiti jeen shuuf fixattee abbaa waliiti jechuun kun abal waliiti jechuun kun araba biratti maaragiidha ulfina akkanuma kanaame fixattee jaarsattii isaan jedhan yoo dubbiin akka jabaatte maal jechuun namtichi kun dubbii waraanu jira waraansi namtichi sun haasawaan isaan waraanu haasawa ulfaata aanuu hin danda'u si ga'eedhaa bijaarsattii numa jedhanii beek abbaa waliid fixattee jedhaniin maal jechuu fixattee hin kun yoo siyaaf ammallee dabalii aan qoma bal'oo qaba haasawi ida'adhu jechuu ta'e abbaa waliidii san maaragii san irraan fuune nabi sallallahu alaihi wasallam yassiraa walaa tu'assiraan kuni namni ergaa hogga geessu maal jee booda jaarsi amma anna jaalatee wal barre gaa booda ani sheekh wahaabii akka sheekh amiin kana ni fedhaa jedhu shuf lamma bar wahaabiin wadda qoodamte ani maaliif ni amma namarraa qoodame mi maaliin godhe waan namni ju waan injiin hin qabu naa turra jee'u gara waan namni barsiisu waan barsiisin hin qabu anaa irra barsiise yoo jenni mala naannoo san yeroo sadii maal ani ni jaaladha ishee wahaabii yoo taatan takka sheekh amiin dalataa amasii galee maaliin godhe beekan amma wayiin jirjiiree moo maaliin godhe akka inni itti jaarsatti haasawee fi akka namni biroo itti haasawutu wal dhabeetu kanuma kanaame hangana dubbiin gizee hunda wanni ilaaluu qabnu akka itti ergaa dabarsinu laaluun waan bareedaadha duuba amma bakki jabduun an deemuuf tanallee miidhu eessa waa jabeessanii eenyurratti jabeessan amma isin kana isinitti himuufan eenyurratti jabeessuu dandeessan eenyurratti yookaan guyyuma koominitii sanaa walitti dhuftan ibidda walitti facaaftan malee eenyu namni isin irratti laaffisaa isin iyyuu jiru beek bakki itti deemuuf bakki jabduun bakka xumuraa tana wataxaawacaa walaa takhtalifa kuni amma dirqama naa fi isin jiddullee jiru walii galaa waltayaa waliin dhabinaa jedhanii nabi sallallahu alaihi wasallam amma hadaraa waan isin dhaamu waan kana duuba walii galuun walirratti quufuun wal jala deemuun ilaa fi ilaamee waan jedhu tokko eegallee beekee gara boodaa kana marii fi marabbaa ilaa fi ilaamee miskiina wallahi masii galaa dubbiin kuni dubbii jabaa ta'e beekee amma ilaa ilaameen bakka hin jirretti uummanni tokko uummas ta'uu hin danda'u marii fi marabbaa wal mari'atuun jiraachuu qaba marhabaa waliin jechuullee jiraachuu qaba kanuma kana mariin goggoyduun booddeen siidhaa boca erbee dhaqijanii adda kan marillee mi beek marii fi marii keessa marabbaan jiraachuu qaba marabbaan tun marhabaa jechuma beek amma sii galee afaan marabbaa kana oromeessina yeroo garii amma sii galee marii fi mariin jiraachuu qaba mariin ammoo marabbatti nama fiduu qabdi kanuma kanaafi mariin marabbaa boodan jirre rakkisaadha mataan siitu bilaashitti yeroo fixuu jaama ilaa fi ilaameen jiraachuu qaba hawaasni waa wal dura qabatuu qaba qur'aanni wa amruhum shuuraa بينهم وشاورهم في الأمر مريرتي والمرياني ولي دغيني والجلدي مدير كما تادو أما جاليان أما يروتنا كوري قد سنتا ريبوغا يبسا قداني أوغنا جاليا سنجاني نفقات كسوامي تو فيتن خادمة جا مو فيتن وجايسن سنرا ولين دبلو استلاح رتي ركون انجرو isini wajjin gareen teessan kaabineen numa jirtii bar
نجرت وفكيس ما بدي ما بيه أما الرئيروف أكا حواست جاليات eenyutu isii hooggana dura taa'aa waan jedhan inni deebi'ee kan dura taa'aa jeetiin ture dura taa'aa jechuun nama dura taa'ee dalagaa nama dhorku jechuudha asii galee dura taa'aa dura deemallee yoo jedhe yoo dura taa'aa jennaan dubbiin baddee beekaa sumatu kan ufiin daleille kan hojjenne kan hojjechiifne kan dura taa'u jechuudha asii galee gaarii beekaa jechuun tasmiyaa sanaanii waltajjiirratti dide aduu warraa darboodhaan dura taa'aa yoo naan jettan isintu itti gaafatama jentu dura deemaa malee dura taa'aa kolkoloo masih kali duratan kan dalaile kan hojjenne kan hojjechiifne kan moo bakka qabee taa'u jechuudha bira dabruuf bakka qabee jiru masih kali in hojjetu moo maal jennee kun dhuga kun dura taa'u moo dhugaati kun immoo hoogganaa jennaan masih kali hoogganaa jennaan malee dura taa'an goonu inshallah isaan hoogganaadha isin hoogganaadha sheek feetan kaadima ofiin afaan arabatti afaan keenyatti hoogganaadha isin amma waan anjuu fedhe nuti hundi bakka takkatti lajnaa ta'uu ni ta'a. Isin hin galleen saasonni. Namni mana kana keessa jiru bakka takkatti lajnaa ni ta'a. Illee maalitti ta'anii uree wanni nuti ittaan jiru namni dilluun akkamii lajnaa ta'a. Namuma muraasa keessaa ta'ame. Eewwa. Faraqaan tun guyyaa tokko amma isaan bira jirti taraa dhuftu immoo amata afurii sadii booda isaan bira jirti. Amata sadii akkasii booda immoo isaan bira jirti. Akkanuma kanaame. Faraqa wanni kun waan naannawaati. yeroo kana keessatti yoo irratti waliin gargaar warreen amma koree ta'e kan nuti yoo deeggarsan kennineef yoo dogoggoran sirreeffataa akkatti waa gorsita waa isinitti himu koottaa jechuu jira hunoo eessa jira qalijaa koottaa jedhu sun ni deemeesa haa jiri jirtanii koottaa jira sheekh kan hokaan marii fi marabbaa anjuu sanii beek koottaa yoo jenne waan wal gorfatan walitti hasaasan waan ol fuudhanii dubbatan ol fuunee dubban waan walitti hasaasatan amma walii hasaasan koreen tun gadaan isii kun akka nagayaan dabru bu'aa buusee dabru bilaashitti akka dabarre bu'aa buusee akka dabru yoo nuti hin goone koreen muujizaan qabdu uleen Muusaa harka isaaniin jirtu asaa Muusaa sihiriin isaan fidanii ummata fayyaduu danda'an takka illee nu jirtu jiruu wal gargaaruu irra dhaabbate harki tokko kophaa shubbisu jaan namni isaa duuban jirre namni isaa kabajullee hin jiru beeku namoota nama dura jiru eenyu kabajaatti godhatu tuuta isa booda jirtu kabajaatti godhatu namtichi kun nama hedduu isa duuba jira ja'ee namni kabajaa sii kennatu gizuma hundaa'u koree wal dabraa deemtu tana yoo dogoggoran sirreessuu yoo dagatan yaadachiisuu akkasii beek rabbiin hoggaa amiira tokkoon khayrii fedhe ja'ala lahu waziira sidqin jee nabi sallallahu alaihi wasallam nama isatti dhihaatu nama dhugaa godhaaf jedhu yoo inni yaadate irra gargaara jee yoo inni dagate immoo ni yaadachiisaa jee koree tana deeggarsa kenninee fi akka isaan hawaasa feetiif bu'aa buusuu danda'an taasisuun dura darajaa duratti imaammanii irraa eegamti duuba. Faraqaa dhuftus tokko harka jirti gaafa isin gargaaratu. Wanni jaaliyaaf godhaa turtan gama diinitti tabiroo hedduun jiraachuutu mala daawaa du'aata biyya keessa jiruu fi hawaasa bakka kana jiru dildila jidduutti jaartanii walii hidhuun kun dubbii jabaa irratti galatoonfamtanii beeku. Namni birrii qofa isin galatoonfatee tanan agarre namni du. Wanni jabaan irra galatoonfamta waan kanadu. Dildila du'aata biyya jiruu fi hawaasa bakka kana jiruu fi du'aata bakka kana jidduutti riqichi isin jaartan kun daawaa kun yeroo hedduu namoota hedduu sababaa kanaatiin biyya kana ziyaarsi akka ziyaaru gootan kuni gahee jabaa anillee narra irraa boodalleemi egaa booda rabbi nutti hin godhini kana boodallee tarreen hedduun ka jiraatu ta'uu kajeela anillee narra sababaa sanii dhufee as jiru tattaaffiin tuni tattaaffii laaftu miti keessaa tiyyatuun tattaaffii jabduu turte beek jara kana mataa dhukkubsite akkasii mee akkaataan itti dhufe kun jara kana mataa dhukkubsite yeroo inni dubbisan irraa mi beek an jidduun dagadhee uliisee bar yeroo sadii moo afur nu harkatti fashaltee naan jee sheeyni siyaasan maali fashala biroo osoo hin ta'in akkaatummaan gaa haalumti mijaa'uu dhabuun
يرون تنهفته إجباتا اللي أستراش وانجز بيتابي سنيني ونكون ملكاوي دو إفاجم وإفاجمي لقمان بانا بر إفاجم وإفاجمي قالتهم فمو قبا مون قبا ونسون قالتهم فمو قبا إفاجم هو دمي في إنجو دون فافي إسام فيدا قبت غري ثاني وجه جرت فيدا حواس يرو غري بك بريدو أرجو أبي نمني بك فوكت قف أرجع وهند أبي إلمنا ما خندو أبيان نمني أما ديمي تيتيسا مو تيتيسا بيدن تيتيسا نمني أما عمله تيتيسا هوريدو عمل تيتيسا بك أرجوي تونكو بتو تيتيسني ميجر بيد بك خنا مي أتيرا شتو تناكي بك خنا تسوان برو ناكي تكو تايلاني خميرة تيتيسني دفع خميرة دفع بقى جيتوي بك بدأ زال دفع قام نما غوتو فيا قبو خنا ديسه بك مدان جرتو بربادي بك سنما چنينا دو قام نمو بك مدا بك متا قابه قام غوتو فيا قبو عمل تيتيسا خوني يواو تيتيچا خوني زبن خانمني عمل تيتيچا هوريدو مسور بنو مخرمات يعني نمي تو جرا كتابعي ويتي مسور بنو مخرمات يعني aku mau gua saniti alat itu coba gagari ber. Jalan negara apa? Saat lafi jadi wala kana. Majeda. Aye, jiduan agak tak sih. Bakas ni mana ya? Abshiru, ada apa sih? Oh, gue habron nujira. مالفين وان كان هندا ونين ديمو في نمني أكا والغرغارو قبو وتعاونوا على البر والتقوى ولا